ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ esa ta hinafa da dhugama isatu hinafa ammallee ta silkiillee cufachuudha isatu baay'eedha malee guyyaa takka baay'eedheen hin beeku. Bar dhugaa amantaani fide bara wala haaraa ka takkaa irratti hin beeyne. No, an guyyaa takkaayyuu cha'u jedheen hin beeku isatu cha'u naan jedhame. Waan ofii maaf jibda san rabbiin ni jaalataa makkan. Bartaati dhugaa itti sin jedha. Tabilbilaatis anuma. Tabilbilaatis anuma bar. Ka bilbilullee si uuma ka cufatullee si uuma. No, ka bilbilu ana karra cufatamu garuu sa'ati kan baay'een jiru. Hin jettu. Dhugama dubbadhu. Ejaan gaafii xumuraati gaafiin tun hedduu takka seeriyeseedha. Qajeeloo na dhaggeeffadhu. Isin hundi nu dhaggeeffadha. Gaafii tan itti yaadii na deebisii akkuma lafaa kaatee naan deebisini. Gaafiin tan si gaafii xumuraati. Waan ofii tana arraan tana arraboota yoo hin agarre jireenya kee keessatti maatu si dhagahama. Say today is the last day you gonna see her. Filaana maleedha. But ammoo arraboota isii arguuf hin teessu. Maalif riziniin siin agarreef dura? It happens. Hayi. Jiroonni kana jamu. In case bar osoo ta'edha. Gaafeedha. Hypothetical amma dhaggeeffadhu gammaaduu isin jedhamita. Guyyaa takka lafaa kaatee itti foon isa jalaan kaaftu text message siin deebiftu waluu arguun teessan akkam miki jesan akkamiin describe goota. Niin barbaadeetiin bakka Isaan barbaada. gootee isiin jirtu hunda keetiin dhaqa biyyee isiin jirtu dhaqeetiin firaa fi haalii isiitiif hundaan gaggaafadhee barbaada bakka isiin jirtu. Eessa jirti maal taate what's going on siigalee information harkachuun mokkora. Abbaa isiitii jira obboleessa isiitii jira riidii jira aslii jira jarri garaanatti hin jabaatan ittiin bilbilamaa kee obboleettiitii yaabbiree jira nama hunda yaabbiree jira. Eessa jirti jaartiitii guyyaa akkana nagarreetii mee dafaanaan dhaqqabaan jaalladha. Bakka jettu beenu siin jaanutu barbaadu jirra. Hoggus ni barbaanna biyya wajjin kaaniin iyya sooshaal miidiyaa bakka hunda irratti na dhaqqabaa sagalee naataa kunoo guyyaa hagana nagarree siigaleen hin girgireessa sooshaal miidiyaa kana tiktookii feesbuukaa tokko jala nafu yuutuubii ijoollee yuutubara hunda wal beeknaa ta'u oromoo taabashaatu hundaniin beekaatii hin kafalaaf kafaltii yoo barbaachises akka sagalee naataa miidiyaa masriit irrattiin isii gabaasa. Okay. Ani fitadde Professor Abbaa Ibsaa wal beektanii mi jaan? Haadha Ibsaa Abbaa Ibsaa wal beektanii mi? Beeka qaalii namaallee jadda akkamitti jirta? Abbaa Ibsaa welcome. Gaafii qabaatte. Amma maayikii siif hin dabarsa. Eessu jaalladha. Nagee kan magaalaa akkanaati. Alhamdulillah kam jaalalti. Jaalalti finii na hunu bireessa bitta. Duruu nuyi asiisu jirta nu akkanatti waliin jaalannu. Ni'maa gara. Ni waadha rabbumaan namaa kenna bara. Olumarraa eegalu. Darajaa rabbi namaa kenne namni namarraa hin fudhatu. Dhugaa tana numa jee. Akkana jabaadhaa wal jaaladhaa asirratti. Profeesar Fayyaa akkamii ati nagee nuu qabdaa godhasa? Akkam jaalfayyaa? Leenca wallaahi nagaa qabnaan. Jirta habiibii zabana kana nu deebite maashaallah. Zabana kana bar jaalalaa akkana na godhu. Jaalalti bar gandalii isaan fana nama deebistee. Dhiisan nama dhiisuu namarra jiruudha beektaa jaalalti tun. Professor waan gaafii ni qabda waan gaaftu ni qabda mee gaafii takka gaafadhu please. Professor. Miti qabate. Ayah sabona gaafii ni qabda. Gaafii waan ofiitiif mee gaafii gaafadhu. Oni qabaa fisi ani. Ani ada fadil him kaban fadil wan nagara jiru gaafii isa gaafadhu hin qabu because waan inni taa'ee waan waan isa waliin argaa jiru.
Hayyee asii gaafa dandillee sanii booda takkaan qabattee Jaalala xumuraa. jechuun mukarra horsiise mukarraa maal gootanaan jaanii beektaa isiin akkasitti ciyyee galaan mukarra bee. Bannaa tura jedhanii jirra guddaa mangistaa yoo alordim jedhan achirraa kunu. Alordim sabboon na kadhatanii chikkiri mangisti yaa illaa. Chikkiri mangisti mataa laal bannaa tura jennaan alordim jedhee kun akkana mukarrarra. Hayyee gaafadhu. Eessa jirti isin? Wayzarit. Gifti Ajjit baddeelis. inni dhufte kootu dafe. Gaafii dheessiti feetu. Indaa'um suuraa tiyya keessaa suuraa tana jaalatti beektaa teessiin jaalattu san inni irra kaayaa tokko. San gubbaa tana gubbaa. Profaayilii si Gubbaa faana deebite amma. Tana wanni naga laafatee tanaa naan jette bira. Tana si galaafate. Maalumaa fiinsi harkanaan jette bira. Dhiisi siinillee si galaafattee jaalkiyya akka qaraan jirtu. Kanu gaafii takkaan qabaa kana booda ta xumura saniin booda isiirraa gatiin bu'aa. Waliin galee. Walii galle itti faana. Anga suuraa kana gisee kaatti bar miiroo inni dhaga'ama. Sagalee beekee fiiguu suuraa kana. Fiigaa nuti bakka jirtu suuraa garraa. Ija suuraa kana fitti siin jeebali deebiti. Kunoo dawaan sii kanaa. Hayyessa goona gaafadhu. Mee jaalala obboleessa kiyyaaf qabdu jecha takka qofaan ibsu hin jedhanii maal jettee ibsita? Jaalala isaaf qabu wanta qabicha ammoo. Jecha takka qofaan. Jechi jaalala kiyya isaaf qabu naaf ibsettee yaaddu. Wallaahi waan jiru natti hin fakkaatu. At least ka itti kalaabu barbaade. Ni jira jee. Sodaatin siifin jira bara. Aizoo shigalate jabaatu. Siifin jira waan ofii ta'e. Osoo naan jiru moo lubbuun. Akan maticha isaaf ta'uu dandeetti amma. Jechuun bar waan isa ittiin madaalu yookaan ammoo waan tokko bara yoo nama jaalattu tokko hin jiraa miti waan takka hojjetteen wanni kun itti diqqaataa waan jettu wayiiti bakka akkana hojjedhee. Annaaf galatti gidiras ani waan hin beekuuf jecha isumaaf deebisuma waan ta'uuf isaanumaaf deebisaa waan ta'uuf takka itti yaadii gahu. Malee ani hanga bakkanaaf bu'aa. Goota koo jedhiinii siin jetti ijoolleen koomantii ilaala kun my body lotion ka'u kaawwaale. Translate godhanii bar Facebook irratti translate godhanii Translate anuu gisee translate godhan sassaalfadhe. wallahi waan ofii agarteemi. Waa'ee uummata koomantii kan. Osoo tolchisiin jiru. Gisee isaatti rakkoo gisee isaan translate godhan soda kolfeanu. Translate godhanii TikTok irra gadhiisanii bara. Xiyyaa agarteemi garuu bareedumina xeedee ibsaan si diraa ol. Ati ufteetuma waan hin taane diramta. Gisee translate godhanii. Bakka maa jettu san biraa hambifnaan gaafii natti ta'e malee waan biraa. Hai amma nu deebise gaa eegu jira aan laa qalama katabadhee tiin istaa jira laa waraqaa katabadhee. Gaada ganis seebii jira an deebine gaafinti. Gaafii namaa deebise gaafii hawaasaa deebise waan. Wayi gaazexeenya. Gammachiisaa jiruu kooti jedhaan bas. Gammachiisaa jiruu kooti. Intaa mi'a. Malee yani. Irra deebi waan ofii irra deebi mee kutaa gara deebi itti yaadi jecha san mee irra deebi kutee. Kutaa gara deebi dhiifamaa wajjin. Anillee goota onnee koo booji'een jedhaani.
Kuni bareedaam. Ta'u. Qabsi bakka ijoollee barbaaddu sun hin tuqamne ammallee. Tuyidee bakka san hin tuyi. Hin taane. Mee hiixadhu amma narrallee waan ofiitu hiixadhu qeensaan dhaabbadhu. Hin taane uummanni birraa birataan jiru waan ofi. Maa bar waan siin jiru dhabee bar. Koomantii irra ijoolleen jechoota babbareedaa sii barreessu jirti bara. Antu daadaa ka ofii kiyyaa yaade yoon taane kanan. Sii dhufaa bar wayita koomantii lallaalte ka biraa ka mataa keetiitti sii dhufa sii bara. I'm sorry, I'm just. No, it's not you. I'm just. Kumantii irra jechoota jiru jechoota miidhagaa meeqa jira waan hafe. Waan isaan madaalu dhabee bara nama meeraale. Damma koo yoo jedheen dammis gagaa qaba. Buna koo yoo jedheen bunnis rajaa qaba. Aanan koo yoo jedheen aanan keessallee bar dhadhaa baastaa. Maal jedhaan? Sirraa salliita jeeree. Waan dibatamta malee beeku silaamu isiin boodiloo. Salliita jedheeni. Jettee bakka. Way. Gaafiin tana mara akkanatti azaasi keette. Waan an jedhuuni barbaadu hundaa bar waan an jechuuni barbaadu yoo kanan jedhaan jedhe wanni sun waan keessaa fuudhamu wayii qaba. Wanti tokko keessaan fuudhamne tokko maal jedhamme waan wanni tokko keessaan fuudhamne qulqulluu waan ta'e wayii maal jedhaan. Ani amma ati anaaf maali ni beektaa wanni qulqulluu wayii kan wanni tokko keessaan fuudhamu. Waan lamaaniin si madaalaa sunummaanuu si madaalu yoo numa ta'ee jechuudha. Jecha si madaalu akkaan hin qabne ni beektaa. Garuu ta'eetu anaaf oksijiina qulqulluu si jedhee caakkaa hin qaabatu. Bishaan qulqulluu Akkana laala agartee. biifa tokko agartee kan akkanatti lafa keessa gad agartu. Anaaf ati sanii oksijiina qulqulluu kanaafi sanuu kan caakkaa keessaa beeku. Kan gizee akka roobni mamandihu. Kan gizee akka roobni mamandihu. Siin hargana jechuudha bar. Of course. Akkas. Ati bakka ansiif oksijiinoo ta'e atis anaaf somba kooti jechuudha. Ittiin argamu. Tittibitan. Walitti qajeele amma kun Jaalalli yoo nama qabe dubbii nama balleessa jedhanii dhugama akkasaniif harkaa baatee bara lafaati. Namiif harkaa baate. Jaalalli yoo nama qabe waan haasaan hin beekan. Bar waan haasa'uu wallaalee wallollee fasilkii walirraa cufannaa. Gaafa jaalalli hin qabin sana akka taasisuun beektanii. Alla waan ofii geessine. Kitaaba nama kitaaba jalaa barreeffatee jira bar jechoota isin fayyadu. Ta'isii gaafa ta'u ofirraa dhorguu dadhabde. Waan ofii. Wayyee. Takka osoo inni siin bilbileen oolee osoo nyaatin oolte beektaa? Inni si dawalee? Osoo inni siin bilbiliin fakkeenyaaf guyyaa takka ati akkasii bilbiluu yaaddee yookaan inni sababa dalagaa ta'u sababa intarneetaa ta'uu haa wayitu osoo siin bilbiliin tasa yeroo dheeraa yoo osoo nyaatin sa'a sana eegdee beektaa? Inni nu osoo naan dawaliin oolee hin beeku. Akkuma ta'e illee ta'uu naa dawwalaa. Haa sa'aatii bahu ta'uu an sa'aatii isaan beekama guyyaa sa'aa 12 booda ni bayaa. Osoo isa yaaddu kophee miila garaa godhattee beektaa? Miila garagaraa godheen beeku garuu guyyaa tokko jechuun osuma isaa wajji haasayaa deemu balbala harka kiyyaaf barrii walitti cufee qomni narra qeensi qubaa narraa buqqa'e. Waan jajjabaa. waan jabaate. Ta'e waliin haasa'u jira beektaa. Wanni ofii yeroo baay'ee sirbitu si gale. Sirbi kunillee hin ta'u garuu anumaaf jecha akka taate sirba bareedaa tokko naa sirbiti. Sirbuma artist Adam Haruun kana karaa inni dubartiif sirbe isiin akka waan dhiiraaf dubartiin sirbitee gootee garagalchitee naa sirbitee sirbi sun. Yaani mariisa gaafa wannoo sanoo yaadatta? Yaani yaadadha. Sirba sun. Laasa.
waan inni godhe ilaali. Sirbi suni. Deengadda maa guyyaa tokko maal godhe seeta makiinaa keessa taa'ee laayivii seenee koomentii dubbifneetuma waliin qoqqoosu jirra. Sa'aatiin isaa daqiiqaa 30 ta'e beekta. Daqiiqaa 30. Anna qulfii makiinaatiin mana keessa irraanfadde jeetiin if dho'isuunis gaarii. Suuta deemaa ilaa hangaan asii achi dhaqu kan hin dhagahin achi ol deebi'uun garuu na ulfaata. Kaarsiidhaan ilaa achi dhaqe. Achiin akkasii ol deebi'ee kophee haa jennee gabbee akkas na goote. Ay way jaalala. Waan hawaasa irra himadhu hawaasni akka. Waan Marii gadhiistaa eeggadhu. mee laafadha baxalaq akkuma laafina tokko na gadhiisa. Oh my God. Faaruun jaaladhu osoo jettu. Kanaafin sallita jeeban. Salliixa fooyyee dhiyetti. Nageenya miidha walii galee bara. Haruma qofaan ijaansi harkee nama booji'aa bareedinni kee qashtii arsiidhaa ta'uun si shakkee. Maal jedhaa sila kasentee Maqfiraatiyya.